Harka fuunee akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu guyyaa irraa immoo sagantaa addaa keessattuu haala yeroo irratti hundaa'uudhaan kan isinii qopheessine ta'a. Sagantaa teenya haala yeroo irratti hundooyteen Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kennuun Itoophiyaadhaaf faayidaa akkamii qaba kajoo fi biyyi Israa'el biyyoota hunda dursitee Somaalilaandiif beekamtii kennuun Itoophiyaadhaa fi Israa'el akkamiin tokkomsa akkasumas Masrii, Turkii fi Somaaliyaa Jabuutii dabalatee beekamtii Somaalilaandii mormuun hariiroo Itoophiyaa fi Israa'el kacamsuu gaafa ta'u Masrii fi Itoophiyaan dhimma bishaan laga Abbayyaa laalchisee akka buufata galaana Diibaa fi galaana Assaab laalchisee Masriin dhiyeenya kana Itoophiyaa irratti ammoo dhiibbaa uumuu kan yaalaa jirtu gaafa ta'u Israa'el beekamtii Somaalilaandiif kennu laalchisee wal mormiin Israa'el fi Masrii gidduutti hammaachaa dhufeeti jira. Gama kanaan immoo Israa'el fi Itoophiyaan beekamtii Somaalilaandiif kennu deeggaran ta'a. Somaalilaandiif beekamtii kennuun hariiroo Israa'el fi Itoophiyaa akkamiin cabsaa kajoo fi Masrii, Turkii fi Jabuutii dabalatee Somaalilaandiif beekamtii kennuu maaliin morman kaja'u waan qopheessinee qabna hanga dhuma sagantaa teenyaatti yoo hordoftan guutuu sagantaa teenyaa dhaga'uu dandeessanii amma kallattumaan gama sagantaa teenya guyyaa irraa qopheessinetti isin dabarsina. Waggaa kondura muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo waa'ee hulaa galaana Itoophiyaa kaasutti dantaa Itoophiyaa eegsisuuf tarsimuun hariiroo isaa Somaalilaandii wajjin godheeti ture. Biyya uggura Somaaliyaadhaa fi warra lixaatiin beekamtii biyyummaa hongoyte Somaalilaandiif tumsa jaatanii beekamtii isaaniif godhuuf waliigalteen pirezidaantii Somaalilaandii kan duraanii Abdurmaan wajjin waliigaltee godhuun ni yaadatama. Garuu duulli siyaasaa guddaan dhimma kana wajjin wal qabateen hogganaan Somaalilaandii kan yeroo Itoophiyaadhaa wajjin waliigaltee godhe turtii ji'a takkaa osoo hin turin aangoo irraa kaafame. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Lammii Miidiyaa qophii keenya waa'ee gaafaa fi qormaata Itoophiyaa fi siyaasa dinagdee gaafaa Afrikaa jirurratti kan qopheeffanne kan isin biraan geenyu ta'a. Chaanaala Lammii Miidiyaa subscribe, like, share godhuun maatii keenya ta'a isiniin jenna. Yeroo sanitti hariiroon Itoophiyaa fi Somaalilaandii wajjin tolchite kun ajandaa miidiyaalee addunyaa ta'etu ture. Somaaliyaa fi Somaalilaandiin siyaasa lafaa yookaan immoo ji'oopolitiksii qaxanaa gadii keessatti dinagdee gaafaa Afrikaa keessatti jiddugala guddaadha. Somaalilaandiin biyya Keeniyaa wajjin qarqara hulaa galaana Hindiitiin kan wal daangeessanidha. Ameerikaan ammoo buufata Kismaayu yookaan harka Keeniyaa jiru irraa dantaa waan qabaniif nageenyi Somaalilaandii akka hin harkamneef qaama hojjechaa jiru keessaa tokkodha. Beekamtiin Somaalilaandii fi kan Somaaliyaa guddoo siyaasa lafaa wajjin waan wal qabatuuf Soomaaliyaan beekamtii Somaalilaandii argachuu dantaa waan irraa hin qabneef Ameerikaadhaa wajjin ta'uudhaa fi biyyoota warra lixaatii wajjin ta'uudhaan akka Somaalilaandii biyya hin taane warra ugguran keessaa tokkodha. Sababoota siyaasa dinagdee walxaxaan kan beekamtu biyyi yeroo dheeraadhaaf addunyaa keessatti beekamtii dhabdee Dr. Abiy Ahmed wajjin waliigaltee godhuun biyyoota Baha Afrikaa fi warra dantaa dinagdee Baha Afrikaa irraa qaban yaaddeesseeti ture. Dhimma hariiroo Somaalilaandii Itoophiyaa wajjin goote kanaaf kan hirriiba dhabe mootiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud fedhii ijoo Itoophiyaan Somaalilaandii irraa qabdu qorachuu jalqabe. Dantaan dinagdee hulaa galaana Hindii argachuu kan dhimma ijoo godhate muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed sabni Somaaliyaa addunyaa keessa jiran dhimma kana qolachuuf alaa keessaan qindaawan. Hariiroon dippiloomaasii Hassan Sheikh Mahmud in eegalamte miseensa seneetarii Ameerikaa tan taate Ilhaam Umariin riqicha godhachuun dubbiin kun mana adii Ameerikaa seente. Miseensi seneetarii Ameerikaa tan taate sabboontuun Soomalee Ilhaam Umar hariiroo Abiy Ahmed fi Somaalilaandii wajjin godhe san qoosaadhaa fi dhaadannoo wal keessa godhuun dhageessisaa turuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Eega Itoophiyaan dhimma hulaa galaanaa eegalte as sochiin Itoophiyaan eegalte kun biraatiin akka raawwatamuuf Israa'el beekamtii biyyummaa Somaalilaandiif naatu mirkaneessaa jechuun xalayaa mootummoota gamtoomaniitti beeksifte. Dhimma hulaa galaana Hindii Itoophiyaan gaafatte eega xaxaa siyaasaa Somaaliyaa fi Somaalilaandii jidduutti ka'ee dhokoteeti hafe. Dhimma gaafii Itoophiyaa fi hulaa galaanaa Hindiitiin kan wal qabate yeroo Itoophiyaan dhimma hulaa galaana Hindiidhaa gaafattutti gaarrinfannaan Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaa jidduutti dhufe jiddu seentummaadhaan Turkee fudhatteeti turte. Garuu ammoo dhimma Itoophiyaa fi Soomaaliyaan gara tokkotti fiduuf kan qabate biyyi Turkii osoo murtii tokko irra hin gahin hafe. Itoophiyaan maaliif hulaa galaana Hindii irraa abdii kutuun hulaa galaana Diimaatti akka xiyyeeffannaa kennitu wanti ifatti beekamu yoo jiraachuu baatellee as dhiyoo tarsimoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Somaalilaandiif beekamtii akka argamuuf beekamtiin biyyummaa Somaalilaandii akka mirkanooytu
tumsa inni eegaleef akkasuma dantaa Itoophiyaa fuula sanii mirkaneessuudhaaf kan qabate Israa'el irra deebuudhaan beekamtii biyyummaa Soomalilaandiif naatu kana jechuun aggaammii siyaas-dinagdee Itoophiyaa qofa osoo hin taane kan gaafa Afrikaa guututti aggaamame jiru warri xiinxaltoonni siyaasaa. Hojiin ijoo fi badhaasa Noobeelii kan itti badhaafame muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed yeroo hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa deebisanii haaromsanitti distiin ittoo Finfinnee itti irra keessanii soogiddaa sabii fi Eertiraa fidachuun ni dandeessan jechuudhaan kan dubbate yaadannoo waggaa 5 dura muummichi ministeeraa Dr. Abiy dubbate ture. Eegasii ammoo wallabdeen mootii Eertiraa fi Isaayyaas Afwerqii Abiy Ahmed osoo ifatti hin beekamin daandiin Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu ture deebi'ee cufame. Imbaasiin Eertiraa Itoophiyaatti kan banamee tures deebi'eetiif cufame. Qondaaltonni waraanaa Tigraay fi namoonni siyaasaa Tigraay waraana Eertiraatu hijaa duraaniitiif nutti duulee jechuudhaan himachuun ni yaadatama. Osoo hin eeggamin ammoo hariiroon Tigraay fi Eertiraa haaroomuun Itoophiyaaf qormaata guddaa ta'uun mala shakkii warra siyaasaa Itoophiyaati. Yeroo Itoophiyaan hoolaa galaana diimaa kan sirnoota dabraniin jalaa ukkaanfame balbaltii hariiroo daldalaa itti danqaramte banuuf lammiilee isii abdiin guutte kanatti tumsi Itoophiyaan hoolaa galaanaa kalee caalaa itti danqaruun baay'achaa dhufuun Itoophiyaan qormaata guddaa isii eeggachaa jiraachuu kan mul'isudha. Biyyoonni ollaa isii kallattii hundaan marsanii jiran guyyaadhaa guyyatti dhimma dantaa isaanii irratti yeroo mari'atan Itoophiyaan harka tokkoon qilleensa siyaasaa keessoo afarsaa harka kaaniin piroojeektiiwwan sadarkaa addunyaatti beekamanii fi sadarkaa biyyatti xiyyeeffannoo argatan hojjechaa gurra tokkoon waraana keessoo dhaggeeffachaatii fi gurra kaaniin ammoo waraana biyyoota ollaa dhaggeeffachuun yaadamni jijjiirama biyyattii qormaata jabaa mudachuu isaa kan ifoomsudha. Masrii fi Soomaaliyaan dabalatee Jibuutiin harka isaan hariiroo waloo tolfachaa jiraachuun buufanni humna galaana biyyoota galaanaa walitti hidhee Jibuutii ta'uun qormaanni Itoophiyaa eeggachuuf taa'u keessaa tokko kanadha. Masriin deeggarsa adda addaatiin Eertiraadhaa wajjin jiraachuun Alsiisii fi Isaayyaas Afwerqii Kaayirootti wal arguun teessoon gamtaa Arabaa Eertiraaf banaa ta'uu mirkaneesse. Biyyoonni qaxanaa gadii jiran dantaa siyaasaa fi dantaa dinagdeedhaa fi siyaasaa irratti Itoophiyaa malee hariiroo cimsachaa jiraachuun himamaati jira. Paasaandarri Jibuutii fi Itoophiyaa walitti hidhaminsa dinagdee fi hariiroo waloo isaanii irratti mari'atanis Jibuutiin buufata waraana Masrii dabalatee jiddugala warra dantaa galaanaatiin walitti hidhamanii ta'uutu mul'achaa jira. Gara kaaba Itoophiyaatiin kan wal daangeessan biyyi Suudaan waraana keessa seenuun dhagayame. Dhimma bishaan mormor wajjin kan walitti hidhaman Masrii fi Suudaanis dantaa biyyoota qaxanaa gadii keessaa warra waliif galtee jabduu qabanidha. Dhimma wal waraansa Suudaan kan tasgabbeessite Itoophiyaa wajjin haalli gaariin jidduu biyyoota lameenitti hin mul'atu. Haalli Itoophiyaa fi biyyoota ollaa isii kaasee hanga biyyoota qaxanaa gadii wajjin yaaddoo keessa seeneeti jira. Akkasumas sochiin murni riphee lolaa Al-Shabaab biyyoota qaxanaa gaditti qormaata ta'uun akkuma itti fufetti ta'us riphee loltoonni Al-Shabaab mannaggaa harkaa jiraachuu kan dubbattu biyyi Keeniyaa fi Soomaaliyaan yaaddoon dhimma Al-Shabaabiin qabamuun ni dhagahama. Akka humni odeeffannoo Keeniyaa himanitti riphee loltoonni Al-Shabaab Keeniyaa keessatti namoota ukkaamsuu, ajjeesuu, qabeenyota saamuudhaa fi namoota fuudhanii achi buutee godhuun itti fufeeti jira. Soomaaliyaa keessatti qofa bara kana haleellaa 6 gurguddoo kan raawwate humni waraanaa Al-Shabaab. Haalli kun itti fufnaa taanaan qormaanni gaafa Afrikaa guddaan isa eeggatu keessaa isa tokko. Itoophiyaanis dantaa Keeniyaadhaa wajjin qabduun haalli Keeniyaan dhimma hulaa galaanaatii fi akkasuma waraana Al-Shabaabiin ta'aa jirtuu fi biyya duraan Itoophiyaan hariiroo beekamtii addunyaa keessaa kennuuf Soomalilaandii wajjin hariiroon godhamte Keeniyaan kan keessaa harka qabaatullee amma immoo deeggarsa biyya Israa'elii fi akkasuma warroon Israa'el deeggaraniin beekamtiin Soomalilaandii Itoophiyaarraa cillaayifattee kallattii biraa goruun Itoophiyaadhaaf yaaddoo qofa osoo hin taane siyaas-dinagdeen Itoophiyaan gaafa Afrikaa keessatti qabduu fi olaantummaan waraanaa Itoophiyaan gaafa Afrikaa keessatti qabdus hedduu yaaddoo keessa seeneeti jira. Haa ta'u malee Eertiraan maaliif sadarkaa kanatti tarkaanfiin
biyya beekamtii Soomalilaandii kan duraan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin kallattiin kaayame Israa'eliin akkamitti akka raawwatuu fi fuuldurammoo raawwatee itti fufuuf ta'a kan jiru gaafii xiinxaltoota siyaasaati. Walumaa galatti dhimmi Itoophiyaatii fi biyyoonni qaxanaa gadii akkasumas sochiin gaafa Afrikaa keessa jiru kan Itoophiyaadhaa wajjin wal qabatu Itoophiyaa qofaaf qormaata osoo hin taane gaafa Afrikaatiif qormaata guddaa keessa seenuun waan hin oolle. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa nutis qophii keenya kan qormaata gaafa Afrikaatii fi qormaata Itoophiyaadhaa jiru asirratti goolabna. Hamma dhuma qophii keenyatti nu faana turuudhaaf horaa bulaa deebana.